Ashamaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtu ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti kaan nageenyi Waaqayyoo isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo haaraa ta'ee qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Innis maalidha? Mucayyoo suuraa irratti argitan tuni Itoophiyaa keessaa baddeetii jirti jechuudha. Obboleettiin ishee biyya Arabaarra kan jirtu baay'ee tokko cannaqamtee jirti. Maqaan mucayyoo tanaa Salaamaawit Warquu jedhamti jechuudha. Sababa ishiin baddee faatillee dhukkubsattee jirti. Mucayyoon tun xiqqishuudha. Akkasuma immoo obboleettiin ishii kan biyya Arabaa jirtu baay'ee tokko yaaddoftee jirti. Baduu obboleettii fi dhukkubsatuu haadha isheeti jechuudha. Kanaaf namni mucayyoo kana argitan kan biyya alaallee ta'ee kan Itoophiyaa keessa jirtan keessattuu kan Itoophiyaa keessa jirtan mucayyoo tana hoo argitan lakkoofsa sirra jiru kanaan bilbiltanii maatii akka beeksistan adaraan isinin jedha. Warri immoo viidiyoo tana dhaggeeffachaa jirtan adaraa Waaqayyo adaraa garaa dhalaan isinin jedha. Viidiyoo tana sheer gochuudhaan namni mucayyoo tana arge immoo lakkoofsa kanaan bilbilee akka maatii ishiitiin wal quunnamsiisuun isin gaafadha jechuudha. Hundumti keessanuu gahee keessan bahaati. Sheer gochuudhaan nu gargaaran isinin jedha. Maazaa 12 badde kan jedhan jechuudha. Maazaa 12 jiini 8ffaa keessa jechuudha. Kanaaf tarii arguun hin danda'ama waan ta'eef hundi keessanuu guruppii irratti waan qabdan hundaan sheer akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Viidiyoo gabaabduu tana qabadhee isinii deebi'ee hundumti keessanuu nu gammachiisan isinin jedha. Sheer godhaan isinin jedha dara. Kanaaf hundumti keessaniyyuu gahee keessan bahadhaan isinin jedha. Mucayyoon biyya ormaarra jirtu obboleettiin ishii baay'ee cannaqamteerti. Haadha dhibamtee fi obboleettii ishii qabaddeen jechuudha. Kanaaf tarii argamuu dandeessu waan ta'eef hundumti keessanuu adaraa Waaqayyoo viidiyoo xiqqishuu gabaabduu tana sheer godhaan isinin jedha. Lakkoofsi kun asirra jira. Kanaan immoo bilbiltanii yoo mucayyoo argitan bilbiltanii maatii beeksisuu ni dandeessaniin isinin jedha.